harka isaa duubatti hidhiiti tumi waraqata sirreessaa fi ufitti qabaati waa hundarraa xumuraa kaati harka isaa duuba hidhaatuma waan inni isinirraa balleesse akkasii bara nama tokko namarraa awwaalanii ka'anii komii himatan de maal taatan sin rakkataa keessan bira dhaabbadhaa haizoo jedhaani nutu sii jira jedhaani suuqii uffata banattanii qabdan birrii 500 kenniif 1000 takka kenniif sii galee birrii 100 takka walirra buusaa deemaati 100 takka walirraa buuraati waraqata isaa sirreessaa fi isin malee nama biraa hin qabu waan ta'eef de eenyu qabeessa malee haati isaa eenyu biyya ormaa keessatti abbaan isaa eenyu biyya ormaa keessatti me achi garagal as garagal me uffata jaada jiba ka gabaaba tokko qabdu bayabbo me achi dik ka ol dheeraa wayii qabdu innan jedhe akkas godhi mee kalas madaamiin kona waamte nagayatti ka itti taphattan gastii gubbaa ol baatanii de obboleessa kan kee akkasin goota haatin mana hima obboleessa kee akkasin goota kanaafuu gargaara akka oromootitti illee gargaara bira dhaabbadha hadda mucaan kun haadha isin godhatee abbaa isin godhatee isinitti dhiyaate gargaara bira dhaabbadha bu'aan qabdanii birri kuma takka walirra kaayaati 100 takkaan sa'aatii ammaa kanarraa qaba walirra kaaya akka suuqii qabdu kafa buutukii qabdu kan salphaa jabanatti akka gargaaraa bira dhaabbadha mucaa kana bakka itti godha maraataa miidiyaa irraa tatata'idhaa olu bichaa hin godhinaati an kanumaan isin hin jedhan dhimmi wayii yookaan hammeenyi wayii an akka kutaatitti illee isinirraa qabu hin jiru an akka dhuunfaatitti illee isinirraa qabu hin jiru gargaaraa mucaa keessan an wallaahi rabbii kadhee hammeenya takka summii rabbiin natti haa godhu jibba takka isinirraa hin qabu ani wallaahi rabbi summii natti haa godhu jibba takka isinirraa hin qabu ani ijoolleen jimmaallee jibba takka garuu nama keessan yeroo baay'ee ni gattan tan isinumatti ni maane nama keessan yeroo baay'ee ni gattan hin gatinaa nama keessan waan fi akkanumas hin jedha atis haga dandeettetti miidiyaa kanarra teetteetiini asirra teettee nama takkaatti illee waan dubbatin waa'ee siyaasaa illee naasayin waa'ee jinni illee naasayin ati illee ramadaan suuqii kan kee keessa jira silkii harka afoo keettee taa'e jetteeniiti shabakaa shabaktee fi waan barbaade akka haasa'u hin dhiisin maqaa ofirra eeggadhu ansi kimee jiraan maqaa ofirratti eeggadhu akkuma gaafa duraa fuutee galteen isan bira teettee inni maaf itti dhiise siin jedhan yookaan laayifiin seeniin wanni ollaan hin gurgurtu gadalii haa galu Arabate rege badu ayo sitima. Arabate. wallahi na ajaa'iba amma maaf uta arabate koye wanta kitini afanta ka mubarak tin dawala atille akka nama tokkotitti akka nama oromo tokko qarqarootitti akka nama tokkotitti ati wanti mutaa kana qarqaroo qabdu nasritille dawaleera yoo mubarak akka jedhetti deebi'ee mutaa kana qarqarsitu yaa qarqarsitu yoo kan qarqarsine ta'e silkii dawalaa fi turine jala hin kaasu waan ta'eef booda gara galgalaatitti akka wanti makana dhufne ijoollee maskeessa jiru Nigale, atille rakkoon qabu rabbumaaf jechuudha. Fida na gargaarsa mana kiyyattu iyyuu galgala saa mubaarakit dawwalaa mubaarakin irraa xumuraati mubaarak hojii hedduun sirriidha biiziidha sa'aatii hirriba ofiituu hin qabu isaa miti ka isaa oliituu gargaaruu nama danda'u nama deemeetiin kun osoorii hayyuu gargaaraa jiru obboleessisaa kana gargaaruu hin dhabu suutumaan qabaati harkaan qabaati haa gargaarsisu haa bira dhaabbatu laa mubaarak biizii ta'ee lakki hin danda'u jedhu dolce irra bakkanne irra ijoollee mana kiyyaa wali guursisee fi waan kana ofirraa xumuruu qabdaati. Yalla okay bak. Nasrillee akka jedheera takkitiitti dawwalee mubarakin kaasne yookaan akkaawuntii kan keerratti dhufnee jedhee dubbisnee fi ani waan rakkoo takkan qabu waan isaa sirreessanii fi waraqaan isaa haa wanna jedhuufi. Suuqii kan kee keessa keettee suuraa namaallee miidiyaa irratti as qabdee mul'isin. Suuraa namaa miidiyaa irratti as qabanii mul'isuu yakka. Suuraa namaa miidiyaa irratti as qabdee mul'isin. Tokkoffaa nama seera hin qabne waraqaa qabdu. Bakka itti jirtu si beekan suuraa namaa qabdee ekeleen akkana nan jedhe ekeleen akkasumaan godhe hin mul'isin suuraa namaa miidiyaa irratti miidiyaa kana suuta fayyadaman akka nama bishaan ho'aa gizee shaayii dhudhu suuta dhudhaamin suuta fayyadaman miidiyaa malee akka nama dhuftee booressaa jirtuu midhaan nasiyaa obbolummaa siidhaa maali asirratti si beeka malee walillee hin beeknu si galee asi kimee jira haga obboleetti kan ta'e takkaatitti haga nama sirra miidiyaa irra buleetitti suuta. Ayyee. Galatomi fadhi wala arafate wala gudaa kan Allah wa karu sibira. Maalif
Dhugaasa guddaan na ursanii fi muka dabalatee beesa. Mara akkatanii namni maaluu jedhan maaliif hangaru itu baatu ni dengan mana ada kau ada lagi ya video kita dekat nawa naruto maaliif aman tu pokoknya jadi gua harap bisitim maaliif mira ke segala sudah hari anna malika lagi sawang kau abang tadi udah narasi dia Ada ada fati yang mau disatuin nasa ini. Ada fati yang wae muka karena wae nanti balik bete muka cun. Aku mata menyetirkan muka saya kau sah tamir beta saya kau sah tamir. Buka dua cuf, wallahi ane cuf intini sudah cuntain. Anu mata aja na muai cun. Intini jadi rumahnya muka saya kau sah already badu bahatamir. Wanti hatamir di sini rakin rakai kanar. Muka rakin rakai. Family isa rakkata ada ini rakkata kana kande wan amma jedu. Amma guyyaa kana keessa waan jedhu harka dhibba irra deddeebi'ee jira mucaan. Uko argu jira bara nama isa gorsuuf haasoftu jedhee tatatin jedhinaan jechuu jira argu bar anama keeriyaa irraa argee isinin jedhee bar guyyaa sadii hojii godhadhee 5,500 Itoophiyaa guursisee fi argitanii yoo Itoophiyaa keessa teettee fitte malee deemtee biyya barbaaddeettiin dalagachuu akka dandeettutti isinii galee mucaan kun biyya dalagatan keessa jira. Kanaaf anama siif sodaataa jira laal maqaa kennaa sodaataa jira. Kanaaf namni mucaallee akkasitti waan rabba shamaaruuf rakkoon qabu mucaan akka danda'u waliin jiraadha. Amma sa'aatti anamma hoo gabbaa'e abbaa barbaade raggatee abbaan barbaade jedhee waan barbaade godhee ittiin jedhe waan dhufu xiqqoo isaa deebi'eetoo mucaa yooma san rabbi rasuulaa jedhaa dhiifama naa godhaanatu akkasiin godhe jedha. Beet amma dubbatee ammuma sii galee. Kana jechuun bakka saayikoo isaa sirrii miti bakka sababa rakkinna kan ka'e mucaa saayikoo isaa hatameera. Karena saya kau sangat agak canggung, mau udah aku karena mereka kena karena kisah bau. Abang berbeda jualan jima, orang kira karena jual tanda gefada. Abang berbeda sini, anak dengan dah keria, anak singar gar. Namni biro mau garasi mata gagom bisa naragat. Kumanti ti wanu bi kumanta dalte gatte bate fi kumanta dalte gargarti. Ina kira ni jualan mana arsi mata gagom bisa ni garasi naragatan. Irangkaya ne tae guya sadi. Kale ki yahirade wallahi shashidan dadde battae timbirri sangure fi jechu war mataw qabasisi fi wa hunda basisi fi ergite waan sangode fi jechu mali fi sinin jed fakkenya fi sinin jed namni tokko dhuga yaaddani asirabbatani tin jettani enu nagima abban gidditi fi enu biftu fashion bicha ya waliti de ban muchawana dabun dandani yo dhuga dubban abban gidditi fi biftu fashion bicha muchawana rawaji jiruni dandani maka jimma dayatanii jiraatanii miti Dubaay keessa hay abbaan gidditi biiftuu faashiniin bichaan sheer godha biraan gaya mucaa kana bakka itti godhuu qabanii jechuudha isaan lamaan bichaan yoo dhugaadhaan dhaabataniif jechuudha waan isaan hanqatte immoo gabbaa'anii nama biroo irra gaafatanii gargaaruu ni danda'an kennaan kennata waan ta'eef gaafa baru ka arsii rakkateetiin jedhe arsiin deebiftee kennitiifi jechuudha sigalee yookaan immoo abbaan giddii deebisee kennaaf kennaan addaa kennata jechuudha inde suufiin baadhatanii deemaniif quceen baadhatanii deeman kan rakkataa isaaniitiif hin taane yoomiif ta'a. Kabraabe Masur Jamaluyyuu gargaaruu qaba jechuudha akka feemasaatitti yoo laalle akka mancaaftuu lamaatitti yoo laalle. Inde kanaafuu gargaara bira dhaabadha rakkataa keessan bira. Hinjira Abdii Geetaachoo hinjira Mahamad bin Aljaziiraadha hinjira Kiyyaan jechuudha. Inde yoomiif jiraatan qofa gaafa kanan gargaara. Gargaaraati achi booda dhagaa itti haraa. Dhagaa itti haraa isin jedha mataa gadi awwaalaati cafaqa akka barbaadanitti garuu wadha rakkinna inni amma keessa jiru kana ka waan haasa'u waan dhiisu wallaalee inni tabtab jedhu kana keessa baasa. Waan haasa'u waan dhiisu wallaalee tabtab jechuutti jira. Waan dubbatu wallaalee. Indee osoo isa anaati maraadhe bara. Haadha rakkata biraa bahe nama gaara su'uutii kana 7-8 deebi. Nama diqqeenna jireenya urmii diqqeenna irratti urmii isaa daa'imummaa irratti qaanca'ee biyyee jala taree jechuudha mucaan kun. Isinitti himachuutti jira. Sadarkaa sana taree hadhaas jira jechuudha. Gargaarii achi booda komadhu. Jimmaan akkas jette jedhiiti cafaqii tumiiti harka isaa duuba hidhii sirreessi. Feemasummaa teessan isin jaannata keessatti dhoqqeen xallaluuf keettanii rabbitu beekan. Feemasummaa teessan jaannata keessatti dhoqqeen xallaltan na fakkaate qabeenya keessan jaannata keessa masgiidaan ijaartan na fakkaate. Yaalaafis wallahi billahi. Osoo hin miira keessa galee ati ammoo asirra nama takkaan illee walitti hin dubbatin nama takkatti illee hin dubbatin hanga bakka amma jirtu kana baatutti afaan kan keenya qabat. Hanga bakka amma jirtu kana baatutti. Waraqata kan keessa reeffadhu achi booda abbaa barbaade lab godhu. Asirratti jettee waxatatata